Taasisa maneera harki kee har'aan nageenya dadhabu. Nufeewoo galaanoo machaa'eedhaa cimaa qabu. Taasisa maneera harki kee har'aan nageenya dadhabu. Anoon arginoo sitti waamamanii kayyeelaanii. Ajanaaf waaqaa ga'umsa kee dhibba maneera. Hunda duraan dursee nagaa fi jaalalli waaqayyoo lafa jiraatanii fi bakka jiraattan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo biyya keessa jirtan, biyya alaarrattis kan argamtan, akkasuma toora chaanaalii koo jala maatii taatanii kan jirtan kallattii garaagaraatiin warroonni sagaleen kun isin naqqabu hunduma keessanii fi nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo lafa jiraatanii fi bakka jiraattan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaalatamoo anis nagaa kootii waaqayyoodhaaf haa galatu. Isinis baga nagaa keessan taatan isinin jechuun jaaladha. Har'a appilikeeshinii tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee namatti toludha. Keessumaa keessatti ijoolleen guruuppii fayyadamtan akkasumas immoo walaloo garaagaraa warroonni fayyadamtanii sagalee keessan ittiin bareechachuudhaaf appilikeeshinii baay'ee barbaachisudha jechuudha. Maaliif ani appilikeeshinii kanatti fayyadamaan ture baay'ee natti tolee jaaladhe. Anis immoo hiriyoonni koo wanta nuti kootti fayyadame hiriyoonni koo sittaa fayyadaman jedhee appilikeeshinii kana qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Maybe namoonni tokko beekuu dandeessu, namoota hin beekne garuu hin fayyada. Warroonni tokko warra hin beekne ni fayyada jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti appilikeeshinii kana akkamittiin akka inni hojjetu isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana pilaastoorii keessa seennee buufannaa jechuudha. Kanaaf osoo pilaastoorii keessa gallee appilikeeshinii kana hin buusin dura warroonni obsee kiyyaadhaaf maatii hin taane obsee kiyyaa maatii kiyyanaaf ta'a. As gubbaarratti wal barsiifnaa, walirraa barannaa isiniin jedha. Waan hin beeku isinitti himaa, waan isin beektan isinirraan baradha, waan hin beeku isiniin barsiisa jechuun jaaladha. Obsee kiyyaa jettanii yuutuubii keessatti yoo barreessitanii maqaa yuutuubii kootii isinii ba'a jechuudha kun uffatti. Kanaaf chaanaalii koo laayik, sheer, maatii koonaaf ta'a isiniin jechuun jaaladha. Wantoota si fayyada jedhu wantoota ofii kootti fayyadamee dhugaa rakkoo hundaa'e tokkonis immoo akka wanta nan irraa fayyadame irraa isinis fayyadamtan nan barbaada jechuudha. Kanaaf amma asumarraan toora pilaastoorii keenya keessa gallaa jechuudha. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf kunuunsa gubbaarratti maqaa appilikeeshinii kana ni barreessina. Amma inni instaayil godhutti immoo hin eeggannaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun amma instaayil nu ta'utti hin eegganna. Yeroo inni instaayil ta'ee erga irraa nu bu'ee xumuree as keessa baanaa jechuudha. As keessa baanee appilikeeshinii sana yoo barbaanne appilikeeshinii kanarratti rikeerdii waraabuu ni dandeenya. Yoo barbaanne immoo duubarratti bakka rikeerdiin bilbila keenya irratti ta'u jira. Kun iddoo kana jechuudha. Iddoo kana keessatti waraabne isa booddee immoo maayikii kana keessa galchuu ni dandeenya jechuudha. Appilikeeshinii kana keessa gallee yoo barbaanne amma fakkeenyaaf sagalee duubatti waraabne sana yoo barbaanne as keessa gashinee bifa maayikii keessaa galfachuu dandeenya. Bifa barbaadan jechuudha. Furdisuuf, qallisuuf, wantoota hedduudhaaf si fayyada jechuudha appilikeeshiniin kun.
Kun akka kanatti keessa galtanii akka kanatti kanaaf appilikeeshiniin kun keessumaa keessatti sagalee maayikii keessa gaafa galfannu fakkeenyaaf warroonni waamicha garaagaraa waamuudhaaf waldaa irrattis ta'e guruppii garaagaraa irratti beeksisa garaagaraa walaloo wantoota barbaadan jechuudha. Sagalee koo naaf bareechuu sagalee koo sirriitti naaf kaasu yoo jettanii duubarratti sagalee keessa waraabdanii as keessa jechuudha appilikeeshinii kana keessa galtanii bifa maayikii filattu isa booda ookee irratti jettu isa booda hamma xumurutti eegdu erga xumuree booda immoo seef gootu jechuudha. Kun akkasitti kanaaf appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa isin jechuun jaaladha obboloota koo jaalatamoo. Kanaaf jaalattanii amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa obboloota koo jaalatamoo. Yeroo gaarii turtii gaarii siniif haa ta'u. Yeroo biraa immoo suura keenya akkamiin akka baagiraawundii isaa jijjiirrannu isinitti agarsiisa. Namoonni baay'ee baagiraawundii suuraa jijjiiruu warroonni beekanis jiru warroonni hin beeknes immoo jiru jechuudha. Kanaaf suura baagiraawundii keenya jijjiiruu kallattii baay'eedhaan jijjiiruu dandeenya. Yoo barbaanne appilikeeshinii fayyadamuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo interneeta keessa gallee achi keessatti barreeffama tokko barreessine isa booda baagiraawundii keenya jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo biraa akkaataatti suura keenya baagiraawundii isaa jijjiirrachuu dandeenyu fakkeenyaaf lafuma hin taane lafa hin bareenne tokkotti suura kaanee isa booddee immoo suura keenya sana miidhagfachuu bareechachuu yoo barbaanne immoo baagiraawundii iddoo taasitta maneera harki kee har'aan nagee nan dadhabu nufeewoo galaanoo machaa'eedha cimaa qabu abbaasitta maneera harki kee har'aan nagee nan dadhabu anoon arginoo sitti waamamanii kayyeelaanii ajanaaf waaqaa ga'umsa kee dhibbaa dhibba maneera.